Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii madda beekumsaa har'a saayikooloojii chaaptar 5 paartii 2dha walitti deebinee jira. Paartii 2 har'a nuti waliin barannu conflict of motives and structures or frustration kan jedhudha. Kanaafuu namni tokko mootifii takka niidii tokko irratti konfliktiin isaa fi mataa isaa gidduutti uumamuu danda'a. Erga uumamee booda maaltu isa barbaachisa jennaan frustrationiitu isa barbaachisa jechuudha. Takka uummatuyyu araarsuu takka yookaan furmaata godhuutu isa barbaachisa waan ta'eef kanaafuu konfliktiin ilmi namaa mootifii takka niidirratti sammuu isaa wajjin qabuu fi araarsa takka furmaata isaa kan waliin barru ta'a jechuudha har'a paartii kana jalatti. Kanaaf based on the sources of motivation and the importance of decisions, people usually face difficult choosing among the motives jedha. Laala waan inni asirratti dubbatu motivationii fi madda motivationii fi akkasumas immoo barbaachisummaa decision tokko irratti hundaa'e ilmi namaa yeroo hedduu jedha. Choosingii mootifii irratti situationii takka uummatuyyu haala badaa tokko qunnamaa takka uummatuyyu haala jabaa tokko isa qunnamuu danda'a jedha. Maal irratti hundaa'eeti madda motivationii isaa maaltu isa akka motivate godhee fi yookiin maaltu kaka'umsa akka isaaf kennee fi barbaachisummaa decision yookaan murtee inni godhuuf deemu san irratti hundaa'e ilmi namaa tokko yeroo mootivii filatu filannoo mootivii san irratti sammuu isaa waliin lola mataa isaa ta'e qunnamuu danda'a. Yeroo lola san qunname furmaanni isaa maali akkasumas lola akkamitti isa qunnamaa kan jedhu arma gaditti kan waliin ilaallu ta'a. These are just a few of the motives that may shape trivial decision jedha. Kanaafuu nuti wanti hubachuu qabnu mootivoota muraasa qofatu trivial decision takka decision akka nu feenu sanitti shape nu gochuu danda'a takka shape nu gochuu mala jedha. Kanaafuu muraasatu akkasii malee hedduun isaa akka nuti sammuu keenya wajjin lola uumnu takka konfliktii goonuuf sababa ta'anii jechuudha. Kanaaf these are just a few of motives jechuun kun mootivoota jiran keessa mootivoota muraasa qofatu osoo sammuu keenya waliin konfliktiin uumne akka nuti decision milkaa'aa ta'e goonu nu taasisanii jedha. Kanarraa hafe garuu mootiveetonni takka niidiin ilmi namaa barbaadu hedduun isaa akka nuti sammuu keenya waliin lola walitti bannu nu taasisanii takka saniif sababa ta'an jedha. When the decision is more important, the number and the strength of motivational push and the pulse are often greater jedha. Laala. When decision is more important, yeroo decision takka murteen tokko baay'ee barbaachisaa ta'e lakkoofsi isaa takka nambariin isaa akkasumas strengthiin motivational push fi pulse sanii guddaa ta'a jedha. Kanaafuu motivational push fi pulling nambariidhaan haa ta'u ciminaan haa ta'u yeroon inni ol ka'u yeroo kame jennaan yeroo decisionii nuti gochuu deemnu sun barbaachisaa ta'edha. Kanaafuu nuti decision barbaachisaa ta'ee fi arjanti ta'e gochuudhaaf yeroo deemnu motivational push fi pulling kennallee nambariidha fi strengthiin isaa ol ka'a waan ta'eef yeroo nambarii fi strengthiin motivational push and pulling kennaa sun ol ka'e nuti sammuu keenya wajjin maal uumuu dandeenya konfliktii uumuu dandeenya jechuudha. Motives irratti decision gochuuf deemnu san irratti jechuudha. Create far more internal conflict. Kanaafuu inni kun maal uuma jedha creating far more internal conflict. Lola keessoo gadi fageenyaan uumuu danda'a takka lola gadi fagoo keessaa uumuu danda'a jedha. Kana jechuun lola keessoo jechuun lola atumaa fi mataan kee gootu jechuudha. Internal conflict jechuun external conflict lola atii fi namni biraa gootu. Kun garuu lola atumaa fi sammuun kee gootu waan ta'eef internal conflict gadi fagoo ta'e takka cimaa ta'e akka uumuu sababa ta'a jechuudha inni kun. Kanaafuu and in decision akka hin goone illee si godha. Laal decision ati more important jettee gochuu deemtu san motivational push fi pulling kee nambariidha fi strengthiidha waan ol ka'eef yeroo ol ka'e san ol ka'uun motivational push and pulling nambariidha fi strengthii sun maal uuma internal conflict jabaa ta'e nu keessatti uuma. Internal conflict jabaan ta'e nu keessatti uumame taanaan immoo decision barbaachisaa ta'e kan nuti dalaguudhaaf deemnu san akka hin dalagne nu taasisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo kana konfliktiin uumame konfliktii maal irratti uumame motives irratti uumame jedhama. Konfliktii kana akkamitti akka furus waliin kan laallu ta'a. Kanaafuu in general the conflict or the internal conflict that we will make with our minds will be categorized into four.
bakka afuritti qoodama lolli keessoo nuti sammuu kenna waliin yeroo decision goonu motive irratti takka filannoo motive irratti goonu kun bakka gurguddoo afuritti qoodama isaanis tokkoffaa irratti approach conflict kan jedhamudha lammaffaa irratti immoo approach avoidance dha sadaffaa irratti lammaffaa irratti avoidance dha sadaffaa irratti approach avoidance dha afuraffaa irratti immoo multiple approach avoidance conflict kan jennuunidha jechuudha kanaaf mee kallattumaan isa tokkoffaatti isin dabarsa approach conflict kan jennuun wanta kana lachuwaan lama kan jaalannutu nutti wal qabata akka motive lama kallachirraa waan jaalannu qabna jechuun disadvantage hin qabu motivni sun desirable issue takka desirable activity lama keessa nuti kan dirqamne tokko filachuudha garuu tokkicha san akkamitti filannaa sammuun kenna fi akkasumas nuti lola irratti uumne jirra issue san irratti akka activity desirable thing lama qabu san irratti kanaafu san keessa lachuu desirable activity takka desirable issue dha akkamitti osoo isaan desirable issue kanaan takka degree desirable issue kanaan wal qixa ta'an tokko dhiifne tokko filachuu akkamitti akka dandeenyu kan wal ilaallu ta'a kanaafu approach conflict is one of the conflict of motives or internal conflicts which exist when we must obliged to choose only one of the two desirable activities. One desirable activity qabu lama keessa ka undesirable activity hin jirre lachuu desirable activity dha desirable activity keessa akkamitti gaafa dirqamne tokkicha qofa filachuu dandeenya kan jedhudha lamaan wal siqqabanii lachuu advantage malee disadvantage hin qabu lamaan san keessa criteriaanati isa tokko dhiiftee isa tokko filattuun kamii garuu dirqama mootu maal qabdaati tokko filachuu qabda kanaafuu sammuun teetii fi ati irratti wal loltanii lola booda frustration gootaa takka mootu furmaata goota jechuudha mee example waan akkasii alaalu going to move or concert jedha iddoo filima takkaa'u iddoo bashannanaa deemuu fi konsertii wayirratti affeeramte jirta konsertii illee siif advantage qaba waan ati feetu desirable activity dha movie illee deemuun desirable activity dha kana lamaan keessaa sammuu ta'e maal itti himteeti tokkicha dirqamte san keessaa filachuu dandeetta kan jedhudha akkasumas example kitaabarraa kana qofa osoo hin taane wantuma tokkicha yookaan wantoota lama kalachuu advantage isaanii siif wal qixa ta'e lamaanummoo disadvantage hin qabne yookaan disadvantage isaanillee xixiqqaa ta'e lachuu wal qixa ta'anii advantage isaanii yookaan irra heddummaatu ta'e maal ta'a wanti sun sammuu keenya irratti conflict uumne san keessa ammoo dirqama tokko filachuu waan qabnuuf kanaafuu wanti isin asirraa hubachuu qabdan approach conflict keessa tingii lamatu jira tingiin tokko miti takka activity sun tokko miti lama lachuu mootu desirable activity dha activity fedhamu takka jaalatamu yookaan advantage qofa qabudha salamaan keessa tokko filachuun dirqama lolli nuti activity desirable effect takka desirable advantage qabu keessa tokko filachuuf dirqamnu gidduutti uumama approach kan jedhamu ta'u inni lammaffaan avoidance dha inni kun immoo opposite isa tokkoffaa kanaati arise when we must select one of the two undesirable activity lachuu activity lamaanuu undesirable activity dha undesirable activity san keessa akkamitti akka tokko filannu fakkeenyaaf namni tokko si ajjeesamoo iccitii haadha warraa teetii natti himta takkaa'u sin ajjeesamoo iccitii maatii keetii natti himta yookaan siin jedhu taate iccitii maatii kee himuulleen undesirable activity dha si biratti himuu hin barbaaddu waan ta'eef ajjeefamuu sin feetu waan ta'eef kana lamaan keessaa garuu ka irra salphaa raawwattee takkaa'u mootuyyuu undesirable activity riskiin isaa xiqqaa ta'e fudhattee dirqama isa mootu riskiin isaa guddaa ta'e dhiisuu qabda jechuudha yeroo kanatti ati yoo dirqamte approach avoidance conflict sammuu kee waliin yeroo muraasa fuumte boodarra maal murteessuu qabda iccitii maatii kiyya sitti muutu naa caala jettee iccitii maatii keetii sanii himtee du'arraa lubbuu kee baraaruu qabda garuu activity lamaan si dhufe kun avoidance osoo normal circumstance keessa jiraatte activity kana lamaanuu hin fudhattu takka ummootu hin qeebaltu garuu gaafa dirqamte activity undesirable effect qaban kana keessa isa effectin isaa xiqqaa ta'e fudhatteet isa effectin isaa mootu guddaa ta'e ofirraa dhiisutu dirqama ta'a jechuudha someone forced either to sell the family home namni tokko dirqamee jira jedha maaliif maal to sell the family home mana maatii isaatii bitu yookaan mootu to declare bankruptcy yookaan mootu iccitiin isaa himamu dirqamee jira jedha lachuun fedhu inni maallaqa ofii baasellee bituun fedhu mana kanaas akkasumas immoo iccitiin isaa himamuun fedhu garuu kana lamaan keessaa kamtu isaa caalaa yoo maallaqa guddaa qabaate
yoo maallaqa guddaa qabaatee mana san bituu dandeechitii isaa san dhoofatuu qaba. Yoo garuu mootu maallaqa xiqqaa qabaatee maallaqa isaa san yoo mana san nama sanii ka bitu ta'e maallaqni sun ka jalaa dhume jireenya dhabu taate jireenya ofii filachuudhaaf iccitiin sun akka bahu taasisuudha. Garuu iccitiin sun yoo iccitii lubbuu isaa irratti dhiibbaa kan qabaatu ta'e maallaqa san dhabuutu isaa caalaa mana san bituudha. Garuu normal conditionii keessatti takka humootu filannoo dirqamni hin jirre keessatti inni kun filannoo kana lachuu hin fedhu. Garuu gaafa dirqama immoo filannoo kana keessa sammuu ofii waliin lola yeroo muraasa uume booda frustrationitti darbuu qabaachuu gara furmaata yookaan araaraatti darbuu danda'uu qabaata jechuudha. Inni sadaffaan approach avoidance conflict kan jennuunidha. Kun immoo tuyyu activitiin takkaatu jira. Activity matakkitii santu advantage and disadvantage qaba. Kuuwwan lamaan amma arma olitti isin dabarse activity lamaatu jira. Garuu as keessatti immoo isa sadaffaa keessa activity tokko jira. Happen when a particular event or activity a particular jedhennu murtaan takkaa'u tokko eventiin tokko yookaan activitiin tokko has both what attractive and unattractive features or advantage and disadvantage yeroo qabaate jedha. For example, a freshman student wants to start dating but she at the same time is worried that this may unduly consume her study time jedha. Michiyoon takkaa'u mootu gurbaan freshman studentii ta'e tokko barataa freshii ta'e tokko jaalala eegaluus ni fedha. Garuu immoo sodaa maalii qaba yoo jaalala kana eegale osoo ani hin beekne yeroo dubbisaa kana na jalaa nyaatuun ooluu takkaa'u mootu na harkaa miidhuun ooluu jedhe. Kanaafuu maaltu dhimuma jaalalaa kanatu advantage disadvantages qaba. Satisfy itti ta'uudhaaf nama wajjin jaalala uumuu qaba. Takkaa'u dhalaa wayii jaalatuu barbaada bashannanaaf jechuudha. Takkaa'u mootu sammuu ofii maal gochuudhaaf bashannansiisuudhaaf jaalachuus fedhee jira. Akkasumas immoo yeroo kiyya kan dubbisallee immoo harkaa consume godhaan harkaa fixa waan jedhullee shakkee jira. Kanaafuu jaalalli advantages ni qaba. Advantagein qalbii ofii maal gochuudha satisfy gochuu takkaa'u gammachiisuudha. Lammaffaa immoo disadvantage qaba. Disadvantage inni qabu immoo yeroo nama jalaa fixu. Kanaafuu isiin amma yeroo muraasa sammuu ofii waliin mootiivii jaalala jedhamu kanarratti konfliktii takkaa'u lola banuu qabdi. Lola sammuu takkaa'u internal konfliktii kana uumte yeroo muraasa booda garuu yeroo dheeraa osoo hin taane yeroo muraasa booda gara furmaata tokkoo deemuu qabdi. Side effect jara lamaanitu ilaalte yoo ka'u advantage kana fudhadhee disadvantage tolerate gochuu qaba yookiin immoo disadvantage kana omit gochuudhaaf advantagein kun narraa hafuu qaba jettee murteessuu danda'uu qabaatti. Gaafa gama murtii deemte frustrationitti deemte gama araaratti deemte jedhamti. Yoo yeroon dubbisaa xiyya nageetti qalbiin kiyya sammuun kiyya yoo satisfy naa ta'e yeroo magabaabduu dubbisaaf qabu san keessatti waan guddaa fiduu danda'a. Ani jaalalli dhiibbaa sammuu kiyya irratti hin qabu jettee of amansiisuu dandeette. Jaalala itti fufuudha, deetingii itti fufuudha. Yooniif immootu ani lubbuun kiyya takkaa'u yoo nama jaaladhe jaalala keessatti kufnaan dubbisa tokkos hin danda'u yeroollee nan geettu yoo jettee sodaatte jaalala ofirraa dhiiste gara dubbisa ofii deebite achi booda itti fufuu danda'uu malti jechuudha. Kanaafuu konfliktiin akkana approach avoidance conflict jedhama. Wanti isin hubachuu qabdan isa sadaffaa kanarratti activitiin takkitti himatu advantage disadvantage qaba. Lamaan duraa irratti himatu activity garagaraa lamatu jira jechuudha. Isa afuraffaa keessatti immoo multiple approach avoidance conflict kan jennu activity gurguddoo lamatu jira. Activity gurguddoo lamaan kana keessa tokkichi advantage disadvantage qaba. Inni birallee advantage disadvantage qaba. Kanaafuu activity lama kalachuu moo advantage disadvantage qaban keessa ati tokko filachuu dirqamtee jirta. Yeroo lamaan advantage disadvantage qaban kana keessa tokko filachuu dirqamte akkamitti akka gama frustration takka filannootti deemtu kan barannu ta'a. It exists when two or more lama yookaan lama ol ta'uu danda'a. Garuu minimum meeqa ta'uu qaba? Lama yookaan lama ol ta'uu danda'u qabaata. Each have what? Both positive and negative or both advantage and disadvantages or desirable and undesirable future qabaachuu qaba jedhe. Yoo lamallee ta'e advantage disadvantage isaa yoo sadiillee ta'e sadanuu advantage disadvantage mataa isaa qabaachuu danda'uu qabaatedha. Suppose you must choose between two jobs jedhe. Ati dirqamtee jirta maal filachuu? Hojiilee iddoo lama jiran. Hojiilee iddoo lama jiran keessa tokko filachuu dirqamteedha. Hojiin iddoo lama jiran kun lameenuu advantage disadvantage takka positive fi negative qabanii jechuudha. One offers high salary with what well known company jedha. Hojiin bakka tokko suni salariin isaa mindaan isaa guddaadha jedha. Mindaan isaa guddaadha kaampaanii beekamarra jira. Mindaan isaa guddaadha jedha. But
kaampaanii fi mindaan isaa guddaadha hojiin bakka tokko garuu maal barbaada records long working hours yeroon ati dalaydu garuu dheeradha laal hojima tokkicha fakkeenya hojii University Haramaya jiru jennu lecture University Haramaya irratti dorgomuu barbaade bakki tokko University Haramayaati University Haramaya irratti beeksisni ba'ee dorgomuu barbaade University Haramaya irratti mindaan isallee guddaadha akkasumas kaampaaniin Haramaya weel naawoniidha kun advantage inni qabu garuu mootu yeroo hojii keetii yeroo dheeradha saa 12 ol ta'uu danda'a yeroon si dheeratuudhaan disadvantage isaati jibbite mindaa gaarii ta'uuf bakka gaarii ta'uun advantage isaati jaalatte garuu mootu relocation to what miserable climate akkasumas relocation to miserable climate jechuun climate siif hin tolle keessa illee jira kanaafuu disadvantage isaa lama tokkoffaa yeroon isaa dheeradha yeroo guddaa si dalaysiisanii lammaffaa immoo qilleensa isallee hin tolu garuu mindaa fi bakka inni itti ijaarame san kaampaanii san jaalatte kanaafuu advantage disadvantage asirratti argatte the other boasts jedha hojiin biraa immoo advancement opportunities fringe benefits and a better climate jedha hojiin biraa immoo akkam qaba jedha opportunity bal'aa qaba jedha carraa lecturummaa takkaa'uu biyyaala iskoolaraa argachuu qabda fringe benefits jechuun benefitii dabalataa illee ni qabda jedha sagantaa sabtiif aladaas barsiisuu dandeettedha a better climate qilleensi illee gaariidha jedha but it does not pay as much salary xiqqaadha immoo kun salary fi akkasumas involves unpredictable work schedule hojiin yeroon ati hojjettullee unpredictabilidha hin murtooyne waliigaltee murtaa'aa siin jedhan kanas shakkite mindaan xiqqaatullee jibbite kanaafuu hojii bakka lamaan jiru kana keessa lachuu advantage disadvantage qaba kanaafuu hojii lamaan kana keessa erga lachuu disadvantage qabaate kam akka filattu laaltee yoo lakki ani kaama duraa kun rakkoon isaa maali qilleensi isaa nama miidha lammaffaa irratti immoo tuyyumaani yeroo dheeraadhaaf nama hojjechiisa ammas keessa qilleensi wantoota bu'uura jireenyaatti waan ta'eef qilleensi yoo gaariin ta'e lubbuudhaan du'uu dandeetti kalammaffaa keessatti garuu qilleensi gaariidha salarii qofatti xiqqaadha salarii san garuu ofsitee hojii dhuunfaa ka biroollee dalaydee jiraachuu waan dandeettuuf kanaafuu ka qilleensi badaa san akkasumatti ofirraa dhiiftee qilleensi lubbuu keetii irratti dhiibbaa waan qabu kasalariin xiqqaate kana ka garuu qilleensi gaarii kanatti as deebitee qilleensa gaarii keessa jiraata salarii xiqqoo yoo argatte sigaa jireenya duniyaati waan ta'eef maallaqa caalaa waan lubmaalleen isiif secondary reinforcer takkaa'u secondary needidha malee primary need miti kanaafuyyuu primary needin si climate waan ta'eef ka primary needii si qabu san filattee ka secondary needin dhabe san fudhachuu danda'uu qabaatta jechuudha gaafa akkana goote lola sammuu sii fi sammuu kee wajjin dhufe kana mootiviin sun anaaf secondary primary dha jette adda baaste gara frustration takkaa'u araaraa deemte sammuu kee araarsita jechuudha amma wanti sana sirraa hubachuu qabdan inni dhumaa kuni activity'n akkuma ka tokkoffaatiif lammaffaa meeqatu jira jennaan lamaa fi lamaa oltu jira kaannin tokkoffaa lammaa keessa activity lama jira kana afraffaa keessa garuu activity lama yookaan lamaa oltu jira garuu lama yookaan lamaa oliin sunu tokkoon isaanii advantage disadvantage qaba garuu isa sadaffaa keessa conflict sadaffaa keessa activity'n jirtu takkitti san keessa garuu maaltu jira advantage disadvantage jira kam keessa approach avoidance keessa jechuudha haala kanaan hubachuu danda'uu qabaatanii exampleota hedduu isaa laaluu danda'uu qabaatanii jechuudha search gootanii kanaaf erga conceptiin isin gale haala kanaan hubattanii inni itti aanu mootu emotion jennaan definition of emotion waliin eegalla kanaaf the word emotions come from what immover or immover jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha akkuma jechi motivation jedhu mover irraa dhufe hiika mover immoo to move ta'e emotion illeen immoo to immover waan jedhu irraa dhufe kanaaf emotion can be defined as the feeling aspect of what conscious characterized by certain physical arousal, certain behavior that reveals a feeling to the outside world and an inner what awareness of feeling jedha kanaaf emotion kana haala kamiin hiikuu dandeenya feeling jechuu ni dandeenya feeling miiruma inni kun miira garuu miira maalitti miira alatti ba'uu danda'u fi akkasumas yeroo dheeraa fudhatu feeling fi emotion wanti garaagarummaa godhe emotion miira feeling irra guddaati kan yeroo dheeraa fudhatu fi alabba'uu danda'u garuu feeling normally feeling jennuun sun miira xiqqaa kan yeroo gabaabaadhaaf nu bira turu kan immoo alatti hin baanedha yoo miirrichi sun feelingin kun yeroo dheeraa kan fudhachuu danda'u fi akkasumas alatti bahuu danda'u taate gara worldiitti bahuu danda'u taate emotion jennaan jechuudha kanaafuu feeling plus a long period of time plus outward to the world is equal to emotion jechuun ni dandeenya jechuudha feeling ida'u alatti bahuu ida'u akkasumas immoo yeroo dheertuu fudhachuu
maal jechuu ni dandeenya emotion jechuu ni dandeenya. Kanaafuu emotioniin kun jedha feelingii aspektii feelingii kutaa feelingii ta'e kan conscious mindii gara fuulduraatti as bahudha. Unconscious irra garuu feelingiin as keessa jira unconscious. Emotioniin immoo conscious mindiitti as dhufa. Unconscious irra as taree pre-conscious irrallee as taree conscious irra gaa maaliif gara alatti bahuu deema waan ta'eef characterized by certain physical arousal qaamayyoo si sochoosuu eegale certain behavior amala wayii takkaa'uu gocha wayii yoo si dalagsiisuu eegale akkasumas immootuyyuu addunyatti yoo kan bahu taate fi inner awareness of feeling yoo ta'e miira keessoo keetii sanillee yoo kan maal godhu ta'e kakaasu yoo ta'e takka ol baasuuf yoo kan yaalu ta'e emotion ta'a jechuudha. Kanaafuu emotioniin aspektii feeling irraa isa tokko ta'ee kan unconscious mindii keessatti as bahudha. Akkasumas immootu kan sochii qaamaa takka physical arousal si gaggeessisuudha. Akkasumas immootu waan tokko gochaan si garsiisuudha takka amalaan si garsiisuudha. Akkasumas immoo feelingii inner awareness keessan outside the world kan sirraa baasuu danda'u maal jennaani feelingii akkasiisanii emotion jennaan jechuudha. Just from this short definitionuma fi emotionii amma hiine gabaabaa kanarraa elementii sadi fudhannaa jechuudha. We can understand that there are three elements of emotion. Laala dubbisuma kana keessatti elementoota saditu jira yoo kan laaltan ta'e tokkoffaa maal jedha feeling aspect of what conscious jedhe characterized by certain what physical arousal tokko elementii tokko physical arousal lammaffaa mootu certain behavior jedha amala murtaa'aa wayii jedha inni kun maa inni second elements of emotion sadaffaa irratti hoo maal jenneeni inner awareness of feeling jenneen inner awareness of feeling jenneen jechuudha. Kanaafuu elementiin gurguddoon kun sadan the element from which the emotion was being built jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu emotioniin definition emotionii kanarraa elementii gurguddoo sadi baasuu ni dandeenya. Elementiin gurguddoon sadan sun elementii gaaf isaan kun walitti qabaman maaltu ijaaramuu danda'udha emotioniin ijaaramuu danda'udha. Kanaafuu emotion is equals to jechuu ni dandeenya akka formula maatiitti physiological arousal or physiology plus certain behavior plus subjective experience is equals to emotion jechuu ni dandeenya jechuudha. Yoo physical arousal fi certain behavior fi subjective experience walitti ida'amni jara kana sadanii feeling yoo osoo hin taane maal nuu kenna emotion takka humootuyyuu overt feeling nuu kenna jechuudha. Kana salphumatti emotion jechuun overt feeling jechuudha. Feeling ol bahe takka feeling mul'ata jechuudha. Kanaaf mee elementii sadan keessaa isa tokkoffaa waliin ilaallu physiology of emotion jedha. When a person experiences an emotion there is what physical arousal created by sympathetic nervous system jedha. Laala physiology of emotion kan jedhu yookaan elementiin tokkoffaan kun a person experiences an emotion jedha. Ilmi namaa emotion itti dhufaa jedha takka humootu miirri gadi fagoo itti dhufaa jedha. Yoo maal ta'e there is physical arousal created. Yoo emotion ilma namaatti kan dhufu ta'e miirri gadi fagoo yoo kan itti dhagamu ta'e ilmi namaa maal eegala jedha physical arousal uumuu eegalaa jedha. Maaltu uumammootu ilma namaa irratti physical arousal kan sympathetic nervous system takka humootu sirna nervii maali si'aawoo jedhamu takka sirna nervii kakaastuu jedhamutu maal uumaa physical arousal takka sochii qaamaa akka ati qaaman sochii eegaltu uumaa jechuudha. Emotion gadi fagoo takka miirri gadi fagoo sitti dhagamna. Physical arousal kan jennuun sun maal fa'aa kan jedhu heart rate increases takka heart beating ol ka'uu takka dabaluu dhaannaan onnee dabaluu breathing akkasumas immootu hargansuun takka qilleensi sombaa bahu ciccitu become more rapid ammallee immootu saffisuu namni haa jedhee akka malee harganuu takka immootu qilleensa akka malee itti baafatu akkasumas immoo the bubbles of the eye dilate. Wantiin qolli ijaa takka humootu wantiin ijaa kun qolli ijarra jiru kun likki banamuu kana jechuun ijji namaa kun qolli gubbarra jiru kun likkitti banamuu jechuudha. Namni yoo rifate takka yoo emotionii wayii itti dhagame dhaannaan onneesii hin dabala akkasumas immoo qilleensi hargansuu isaanii ciccita gaaf physical arousal eegala jechuudha. Qolli ijaa yookaan qololli ijaa kunillee ni bal'ata akkasumas the mouth may become what dry afaan illee ni goggogaa jechuudha. Kun waan isin argitan nam tokko bineensa yoo arge maal akka ta'u dhaannaan onnee isaanii dabalti yeroo fiigusan qilleensi illee irraa ciccita hargansuun ni dabala qololli ijaa ni bal'ata akkasumas immoo afaan isaa illee ni goggogaa waanuma isin beektan waan ta'eef think about the last time you were angry and then about the last time you were frightened jedha. Mee haa yaannu jedha. Yeroo dhumaa nuti aarre fi akkasumas immootu yeroo dhumaa nuti rifanne
maal akka taanu maal taana mallattoolee armaan olitti dubbanne kan akka dhaannaan onnee dabaluu hargansuun saffisuu akkasumas qololli ijaa bal'atuu fi iji afaan nama goggoguun mallattoo yeroo wanni akkanaa nu mudatan nurra mul'atudha. Wearing the physical symptoms pretty similar maal jedha wearing the physical symptom mallattooleen qaama keenyarraa mul'atu ka armaan olitti himne kana waliin fakkaatu wal fakkaatu. Kana waan ta'eef although facial expression do differ between various emotional responses jedha akkasumas immoo facial expression ifni takkaa'u calaqqisni fuula keenyarraa mul'atullee emotional response dha jedha deebii emotional saniiti takkaa'u mootu miira gadi fageenyaan nu mudate sanii facial expression nam tokko fakkeenyaaf yoo fuula kan walitti butu taate waan gaddaa tokko itti dhagame jechuudha takkaa'u aara qaba jechuudha yoo mootu smile kan seeqatu ta'ee fi fuulli isaa kan hiikkatu ta'e mootu waan gammachuu tokko emotion gammachuu tokko argatee jira jechuu garsaa kanaafu facial expression is also not only physical arrow there is also facial expression to respond for what for emotion if deebisu facial expression takkaa'u calaqqifni fuulaa ifni fuulallee ni mul'isa jechuudha emotion are what difficult to distinguish from what one another based on what outward bodily reaction alone laala emotion tokko emotion biroorraa adda baasuun ni ulfaataa jedha maaliin bodily reaction ala bahe takkaa'u bodily reaction mul'atu saniin kana jechuun physical arroosii fi akkasumas facial expression ni qofaan adda baasuun ni ulfaataa jedha kana jechuun elementii biraatullee barbaachisaa jechuudha nama tokko fuuluma isaa laaltee takkaa'u mootu dhahannaa onnee isaa qofa laaltee namni kun ni gammade namni kun ni gadde jechuun gahaa miti jechuudha maaltu birallee jira ulaagaan birallee ni jira jechuudha kanaafuu qormaata irratti bakka kana isin gaafachuu danda'a dhugaaf soba irratti we can distinguish one emotion from another based on the outward bodily reaction alone yoo isin jedhu sobata maaltu jira malee behaviorally certain behavior ni garsiisullee jira jechuudha facial expression fi physical arroosii qofaan emotion tokko emotion biroorraa adda baasuu hin dandeenyu jechuudha kanaafuu ulaagaan lammaffaan ni jira jechuudha kan ittiin adda baafnu it is quite easy to mistake a person who is afraid or angry as a big fakkeenyaaf amma nama tokko yoo inni kan fiigu taate takkaa'u nam tokko yoo inni kan akka malee fuulli walitti butamu taate namni kun ni rifate jennaan moo ni sodaate jennaan yeroo takka fakkeenyaaf qololli ijaa bal'atu namni sodaatellee ija ni babaasa namni mootu aarellee ija ni babaasa kanaafuu nama kana facial expression qofa laalte namni aaruun emotion biraati afraid illeen sodaachuleen emotion biraati namoota emotion garagaraa qaban kana lamaan facial expression keessa qololli ijaa bal'ate ija babaase namni kun jette ija babaasu kanaan sodaallee ni garsiisa mallattoo sodaatilleedha takkaa'u deebii response sodaatilleedha response hangariitillee kanaafuu adda baasuu hin danda'u maal laaltaree behavior ni garsiisu kabaraa laaltaa jechuudha kanaafuu gama elementii lammaffaatti taruun duratti maal laaluu qabda jedha arroosdii isaa laaluu qabdedha if the person's face is not visible yoo fuulli namicha sanii kan hin mul'anne taate maal laaluu qabdedha physical arroosii isaa laaluu qabdedha yoo fuulli mul'ate fuula laalta which can lead to what much miscommunication and misunderstanding nam tokko fakkeenyaaf maaskii yoo kan godhatu ta'e dhalaan fakkeenyaaf amma niqaaba shamarran muslimaa fakkeenyaaf amma niqaaba godhatanii nama niqaaba godhatan aaruu fi akkasumas immootu sodaatu isaa wanta itti beektu hin jiru fuularraa wanti hin agarre maal qofa safartee adda baasuu hin dandeettullee daree kanaafuu dhahannaa onneetii fi maal qofa safartee adda baasuu hin dandeettu jechuudha kanaafuu physical arroosaalii qofallee adda baasuu hin dandeettu facial expression qofallee adda baasuu hin dandeettu facial expression fi physical arroosaalii fi akkasumas immootu behavior isaallee laaltee adda baasuu danda'uu qabaatta malee elementii wanti tokko irratti response tokko qofa irratti hundooyte emotion biroo irraa adda baasuun ni ulfaata jechuudha kanaafuu elementiin lammaffaan behavior of emotion ka jedhudha tells us what how people behave in the grip of an emotion jedha inni kun nutti hima jedha akkamitti takkaa'u haala kamiin ilmi namaa grip of an emotion takkaa'u mootu gosa emotionii wahii gaafa isa mudate waan akkam amaleeffata takkaa'u waan akkam dalagaa hojii akkam irratti bobba'a mallattoo maaliin beekamaa kan jedhudha kan nutti agarsiisu there are what facial expression fakkeenyaaf behavior keessa facial expression isa tokko body movement isa tokko sochiin qaamaa inni godhu fakkeenyaaf amma fiigu namni tokko yoo fiiriin itti jiraatu ta'e takka ummatu afraid waraabessi yoo kaduubaa itti deemu taate facial expression isaa maal ija babaasuun facial expression body movement immoo fiigu yookaan utaaluun maal body movement akkasumas immoo action that indirect to what to others how a person feel akkasumas immoo maal kan garsiisu actionii biraa kan namni tokko feeling akkamii qaba jedhu garsiisullee
garsiisuu danda'a jedha. Inni sun maal ta'uu danda'a jedha? Frownsi ta'uu danda'a, smiles ta'uu danda'a, sad expression ta'uu danda'a jedha. Frownsi jechuun fuula butuu walitti gunduunfatu takka immoo fuula guuruu waan jedhaniin san. Smiles seeqatu. Sad expression aaruu combine with what? Hand gesture quba fa'aa. Namni fakkeenyaaf yoo namaan kan wal lolu taate yoo ka aaru taate namni namaan wal lole hangariin itti jiru maal inni saadinasi yoo itti dhagame aarii itti dhagame wajjin quba akkam nama goggola siifiin godha jedhee quba lultuu tana takka quba qal'oo tana namatti akkatti lullulaa jechuudha. Kanaafuyyuu quba garsiisuu waliin aariin nama dhagahamu malti. Hand gesture jechuun sochii qubaan nama godhamu jechuudha. The turning of one's body. Akkasumas immoo qaama bakka tokkorraa bakka tokkotti position jiru. Spoken words to produce and understand. Yeroo takka takka fakkeenyaaf spoken produce words jechuun yoo fakkeenya namni kan jedhu taate maal wayiitu akka itti dhufe beekama, balaa wayii akka isa mudate ni beekama jechuudha. Takka immoo yoo ka iyyaa fiigu taate nama san waan isa sodaachisu duuban jira, takka balaa wayiitti isa mudate ni beekna jechuudha. Wordis iyyuu yoo kan dhageessu ta'e people fight, run, kiss and yell along with what countless other action systeming fi kanneen kana fakkaatan illee feeling manuti takka response nuti maaliif kennuun emotion dhagameef kennuudha. Facial expression can vary across different cultures jedha. Amma wanti adda baasuu qabnu asirra facial expression are not the same across all cultures. Culture hunda takka aadaa nama hundaa biratti maaltu wal fakkaata miti, facial expression wal fakkaata miti. Biyya tokko tokkotti fakkeenya fuula guuruun gammachuu ta'uu danda'a, seeqatuun gadda ta'uu danda'a. Aadaa irraa gara aadaatti takka aadaa warra tokko irraa aadaa warra biraatti gargara ta'uu danda'a. Namoota tokko tokko biratti fakkeenyaaf akkana harka namatti haatattu nu biratti amma koottu jechuudha. Nama biraa biratti deemi jechuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu adda addaa jechuudha. Maaltu facial expressioniin response emotionii tahee maalidha? Gargarii jechuudha. Aadaa tokkorraa gara aadaa biraatti. Also some aspects of facial expression seem to universal. Osoma facial expressionii garii wal fakkaatanu gariin immoo ka aadaa tokkorraa aadaa gara aadaa birootti gargara ta'anii jira jechuudha. Kanaafuu maaliif firee facial expression alone cannot determine the type of the emotion of a certain person jennaan jechuudha. Facial expressioniin nama tokkorratti arginu qofti maal murteessuu hin danda'uudha? Gosa emotionii nama sanii takka type emotion nama sanii murteessuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu maal irratti dabaluu qabna? Yookaan physical arousal isallee biraan safaruu qabna. Facial expression qofa laallee emotion kana qaba namni kun jechuun hin dandeenyu jechuudha. Inni sadaffaan immoo subjective experience kan jennudha. Experience nama dhuunfaa tokkotti dhagahamu. Labeling emotion is what the third component of emotion. Amma subjective experience kan jennu kun labeling of emotion dha. Labeling of emotion kun immoo third component or third element of emotion dha. Emotion kana sadarkeessuu takka humootu sadarkaa itti godhu jechuudha. Haala namni tokko fakkeenyaaf waan bare tokkoof waraabessa namni yoo yeroo hedduuf arge waraabessa sodaachuu dhabuma. Garuu namni gariin adurreema namni hin sodaanne tana sodaatu mal. Maaliif irreen label godhee jira waan ta'eef sadarkeessee jira jechuudha. Gosa emotionaa takka experience san sadarkeessee jira. Sadarkeessa saniin emotion saniif response kennaa jechuudha. Kanaafuu it involves interpreting the subjective feeling by what? Giving it a label jedha laala. Inni kun maal of keessaa qaba jedha? Interpreting the subjective feeling. Feelingii dhuunfaan nu dhufe san takka nu dhagaame san leebalii kennuufi sadarkaa kennuufi. Namni gariin haga leencaaf responsii sodaa kennu caalaa adurreef kan kennu jira. Hanga waraabessaaf kennu caalaa kan adurreef yoo ka'u sareef kennu jira. Maaliif sammuu isaa keessatti leebal godhe waan ta'eef. Ani waraabessaaf sadarkaan responsii sodaa hin qabuuf kana adurreef qabu kana jira. Namoota tokko tokko yoo kan argitan taate waan sila namni hin sodaan inni sodaata. Maal godhe sammuu isaa keessatti maal godhe waan ta'eef leebalii takkaa'u sadarkaa kenneef waan ta'eef jechuudha. Angarii ta'uu danda'a. Angarii isaatti leebalii kenna waan itti aaruuf itti aarre qaba. Nam tokko tokko waan nama qajeellotti nama aarsu inni itti aaru. Maaliif jennaan leebalii itti kaa'e waan ta'eef. Nam tokko tokko waan nama biraa qajeelloo sodaachisu inni sodaatu sadarkaa itti kaa'e. Disgust akkasumas happiness namoonni tokko tokko jira waan namni kolfu nagarre namni tokko tokko nama bira taa'ee yoo isin filima wayii ilaaltanii takka ummatu surprise wayii ilaaltanii akka malee kolfitan inni hin kolfu. Maaliif hin kolfin inni leebal godhee jira waan ta'eef emotion san
leebalii isaarra hin geenne leebalii isa kolfisiisurra hin geenne waan ta'eef wanti sun saadinasii jira, sheemii jira, intarestii jira, sarpiraayis jira. Namoonni tokko tokko amma yeroo sheemiin si hin qabu jettuuntu jira. Si sheemiin si qaba waan inni godhe san laaltee isa garuu hin qabne. Maaliif leebalii inni imooshina san sammuu keessa kaayetuyyuu leebalii isa sheemessuurra hin geenne. Siif garuu leebalii ati irra keettatti sheemidha. Akkasumas intarestii fi sarpiraayisii fi kanneen kana fakkaatan illee leebalii namni dhuunfaa tokko irra kaatetu akka sadarkaa respoonsii inni kennuuf godha malee sadarkaa inni leebal godhate san irra yoo hin gahiniif respoonsii hin kennuuf jechuudha. Kanaafuu kompoonantii imooshini keessaa inni sadaffaan kun baay'ee barbaachisaa fi akkasumas immoo ijoo namaa fi namarratti garaagarummaa qabudha jechuudha. Another way of labeling this component is what to call it the cognitive component. Karaan biroo mootu subjective malee karaan biroo component kan ittiin label godhan cognitive component dha. Sammuu kee keessatti akkaataan ati itti hiitu takka evaluate itti gootullee murteessadha. Because the labeling process is a matter of what retrieving memories of previous similar experiences jedha. Sababbiin isaa jedha cognitive labeling kun takka labeling processing kun maatarii maalitti retrieving jedha. Deebisuuti as gama short memory as fiddee yaadannoo keessan takka mudannoo keessan mudannoo kaleessa ture san gama short memory as fiddee similar experience waliin wal qabsiiftu jechuudha. Fakkeenyaaf kana dura wanti isa fakkaatu wanti bineensa fakkaatu yookaan sitti dhufu taate waan san argitee ofii bineensa miti wanti sun waan san argitee yookaan hirrifanne taate deebitee yeroo waraabessi dhufu mootu maal hin gootu hirrifattu jechuudha. Maaliif jennaan kaleessa maal goote memory si mudate san maal goote retrieve goote jechuudha. Memory kana dura si mudate tokko jira. New experience amma si mudate memory kaleessa si mudate san retrieve goote gama short memory tti waan as fidduuf experience waan taate jirtuuf hammi ati emotion san response kennitu hamma namni waan san memory kana dura hin qabne response kennuuf hin kennituuf jechuudha. Perceiving the context of the emotion akkasumas immoo context emotion san illee hubachuu qabda. Coming up you saw with solution label jedha. Kanaafuu labelii goote san akka furmaatatti illee fayyadamuun ni danda'ama. The label a person applies to a subjective feeling is what at least in part learning response influenced by that person's language and culture jedha. Kanaafuu namni tokko labelingii kana yeroo godhu subjective feelingii keessatti yoo xiqqaate haala kamiin godhuu qaba. Paartii waan deebii waan inni barate saniitiin maal ta'uu qaba influenced kan ta'u maalidhaan by person's language fi cultureedha. Fakkeenyaaf nam tokko afaan isaatti deebisee akkasumas aadaa isaa keessatti deebisee waan label godhu san label godha. Fakkeenyaaf aadaa isaatii fi afaan isaa keessatti namni tokko jecha tokko afaan isaa keessatti naannawa iluu abbaa boru kana na fakkaatti macuree yoo jette fakkeenyaaf amma qaanfidha. Sheemidha. Garuu si biratti amma macuree yoo jette sheemii miti. Maaliif language fi culture san maal goote ati label goote waan ta'eef. Garuu naannoo iluu abbaa boru dhayitee macuree yoo jette qaanfii guddaadha. Namni nama kolfa waan ta'eef. Maaliif isaan biratti ati keetiin label goote malee macuree aadaa fi language keetiin label goote malee akka isaanitti labeling goone. Kanaafuu subjective experience kanarratti akka labeling of emotion irratti maalidhaan gochuu qabda labeling of emotion keessa language fi culture keessaniin gochuu danda'uu qabaata yoo xiqqaate jechuudha. Haala kanaan kan ilaallu ta'a. Inni dhumaa immoo theories of emotion kan jennuudha. Kanaafuu theories of emotion yeroo itti aanuun paartii tokko gabaabsinee kan walitti deebinuun ta'a. Hanga saniif nagaan nu tura. Galatoomaa isiniin jenna. Share, subscribe, like, comment gochuu hin dagatina. Chaanaaliin kun chaanaalii kennoo osoo hin taane keessanii isiniif baname waan ta'eef isiniinis baname waan ta'eef kanaafuu guddinni kenna keessanii waan ta'eef waan kana hin dagatina isiniin jechuu barbaada. Nagaan nu tura.